Ashamaa sagantaa BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa qabannee dhiyaanneerraa kan isinii dhiyeessu Galaanaa Balaayim. Qophii kanaan wal dhabdee riizoortii Soodareef mootummaa. Soodareen gibira waan kafaleef hayyamni daldalaa haaromsumaaf dhala. Namni hunduu kana beeku ture jira. Namni gibira kafalin hayyamni. Ogeeyyiin fayyaa Finfinneetti COVID-19 qabaman rakkoo keessa jirra jechuu. Akaakii kifla katamaa keessa naqabe haaraan tokko jira. Achi keessan jira. Gangalee qanii torba ta'eera. Qanii torba guutumoo waan rakkoo guddaa balaa guddaarra jirra. Boordiin filannoo biyyaalessaa yoon argamu ta'ee naannichi boordii filannoo hundeeffatee filannoo akka gaggeessu hooggansi naannoo Tigraay himaniiru. Qophii keenya idilee isheen eenyus qabnaa haga dhumaatti akka nu waliin turtaniin isin affeera. Itoophiyaa keessatti weerarri COVID-19 hammaachaa akka jiru ministeerri fayyaa beeksiseera. Sa'aa 24 darban qofa namni haaraa qabaman 245 kadu'an ammoo 7. Gama kaaniin ogeeyyiin fayyaa 100 ol ta'an dhibee kanaan qabamuu ragaaleen ministeera fayyaa ni himu. Ogeeyyiin fayyaan COVID-19 qabamanii kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti buufata fayyaa aanaa 10 keessa adda ba'anii jiran ammoo haala rakkisaa keessa jiraachuu BBC'tti himaniiru. Sababa COVID-itti expoozii ta'ee fi sababa sanaa kwarantaayinii keessa jira. Gangalee qanii torba ta'eera. Qanii torba guutumoo waan rakkoo guddaa balaa guddaarra jirra. Dubbachuu hin danda'amu baay'ee namatti ulfaata. Akkas bishaan hin jiru. Manni fincaanii hin hojjetu. Manni shaaworii hin hojjetu. Dhukkubni kun immoo anti of eegdu harka dhiqachuudha jedhamee ammas dubbatama. Sababa kanatti garuu maalitti immoo dhiqannee akka of fayyisu iyyuu hin beeknu. Rikabarii akkamitti kaataan iyyuu hin beeknu. Mana fincaanii dubartiinis dhiirris mana fincaanii tokkotti fayyadamna. Sababni kun immoo dhukkuba guddaan itti fida. Dubbii isaa namni isaa itti dhaga'amaan jedhame iddumaatti geessisneerra. Garuu deebii ammoo nan arganne. Eዚህ ያለ እንግዲህ ሁሉም የጤና ባለሙያ ነው. Namootni as jirru hundinuu ogeessota fayyaati. Haalli keessa jirru ulfaataadha. Akka dhukkubichi babal'atu kan godhudha. Ibsaa fi bishaan hin jiru. Qorannoo gaggeessuuf eeyyamamoo miti. Nuun ilaallatu jechuun walitti qabatu. Namni tokko vaayirasichaa hin qabame yoo gale gaafa guyyaa 7 qoratamee ilaalamuu qaba. Yoo bu'aan isaa negatiivii ta'e ammas achuma ture dhumarratti ilaalamee yoo bilisa ta'e ni baha jedhama. Kun taasifamaan jiru. Ani ergan as galee guyyoota 7 guutuu ispoortii hojjechaan ture. Garuu bishaan itti dhiqannu hin jiru. Gaafa bilbilee gaafannu ni furra rakkoo kanaa jedhu. Dhukkubicha ammoo waan eegamee furamu miti. Ministeerri fayyaa fi biiroo fayyaa magaalaa Finfinneerraa deebii argachuuf irra deddeebiin yaallus hin milkoofne. Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Tigraay filannoon sadarkaa federaalaatti akka hin gaggeeffamne murtaa'us akka naannoo Tigraayitti yeroo isaa eegee akka gaggeeffamu murteesseera. Filannoon kun bara kana keessa akka gaggeeffamus qabame. BBC'n filannoon kun eenyuun akka raawwachiifamuu fi qophaa'ina haga ammaa jiru irratti hoogganaa biiroo haqaa naannichaa obbo Amaanuel Asaffaa dubbiseera. የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስተላለፈው ውሳኔ ህገ መንግስት ሙርቴን ማን መሬ ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ሙርቴስ ሄረ ቢያ ዲጌራ ከናፍ ትግራይ ኬሰቲ ሙርቴወን ፓርቲዳን ሙርታሃ ቱራኒፊ ቆጲን ጎዳማ ቱራን ኢትፉፈኒ ፍለኖን ናናዋፊ አኖታ መሮጃፋን የሮሳ ኤጌ አከጋጌፈሙ ሙርታሄራ ከናፍ ቆጲ ጉቱን ታስፈማ ጅራ አማን ቦዳሞ ቦርዲ ፍለኖ ቢያለሳፍ ጣለያዳን ዋምቺ ንታስፈማፊ boordichi waamicha godhamu kabajee yoo dhufe filannichi ni gaggeeffama. Waamicha kana kabajuu dhabee yoo hafe yookaan ammoo deebii kennuuf yoo harkifate naannichi qaama filannoo gaggeessuuf kan mataa isaa hundeeffate filannicha gaggeessuuf qophiidha. COVID-19 naannichatti hammaachaa jiraachuun danqaan ta'uu jechuun gaaffii dhiyaateefis akkasiin deebisan. በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ለማስቀረት የሚያስችል ደረጃ ላይ አልደረሰም. COVID-19 haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti filannoo hambisuun biyya rakkoo keessa sadarkaa galchuurra hin geenye, sadarkaa heera mootummaa diiguurra hin geenye, sababa ta'uu hin danda'us. Haa ta'u malee of eeggannoowwan hedduu gochuu nu gaafata. Filannoo gaggeessuuf of eeggannoo dabalataa nu barbaachisa. Kanaaf of eeggannoowwan ittisa COVID akka ta'u yoo raawwataman koronaa ittisaa filannoo gaggeessuun ni danda'ama jedhamee murtaa'e. ምርጫውን ማድረግ እንችላለን ነው.
BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo lamaan tokkoon isinitti hima. Tibba weerara COVID-19 kanatti miidhaan saalaa lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraa Ameerikaa jiranitti hammaate. Miidhaan saalaa dubartoota irra ga'u COVID-19 duras taanaan hedduu ta'us rakkina isaa namoota birootiif qooduuf carraa qabaachaa akka turan ogeeyyiin seeraaf dubartoonni Ameerikaa jiraatan BBC'f himaniiru. Bidiruun godaantota Afrikaa fe'attee turte tokko galaana Meeditiraaniyaanii keessatti erga dhidhimtee booda reeffi namoota 46 argamu aangawoonni Tuuniziyaa beeksisaniiru. Bidiruun kun gara Xaaliyaan imalaa akka turte malee lammummaa godaantota dhumanii aangaan biyyattii hin himne. Doonaald Tiraamp duula filadhaa dorgommii pirezidantummaa marroo lammataa eegaluuf jiru kanu. Riizortiin Soodaree abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaa erga cufamee ji'ootni 3 darbaniiru. Tibbana ammoo iccitii riizortii Soodaree duuba jiru jechuun dookumentariin waaltaa irratti darbee ture. Waa'ee dookumentarii hojjetamee komii qonnaan bultootaa fi abukaattoo obbo Dinquu Dayyaasaa fi dhaabbilee isaa waa'illi keenya Buzuwarq Olaanaa odeeffannoo nuuf ergee Zalaalam Taaddasaa qindeesseera. Riizortiin Soodaree sababa waldhabdee mootummaa hawaasa naannoo fi riizorticha gidduu jiruun erga cufamee baatiin 3 lakkaa'ameera. Gorsaa seeraa obbo Dinquu Dayyaasaa fi abukaatoon dhaabbilee isaanii obbo Gammachuu Guutamaa riizortiin Soodaree akeekkachiisaa fi haal dureen tokkoon alatti qaama mootummaa cufuufillee aangoo hin qabneen akka cufamu ta'e jedhan. Rakkoon keessan kana dirreessaa yoo dirreessu baattan bisaamsilaawwan jedhamu waajjira daldalaa irraa hin dhufu. Yookaan biiroo daldalaa Oromiyaa irraa hin dhufu. Okey dhufanii saamsan gaafa dhufanii saamsan immoo sababni saamsamni kana jedhameeti notifaayid ta'uu qaba Soodaree. Kun hin jiru. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaa immoo riizortiin Soodaree sababa qonnaan bultoota naannoo humnaan buqqisee fi galii mootummaan argachuu malu dhabsiiseef akka cufamu murtaa'ee jedhan. Bulchaan godinichaa obbo Halakaa Simbirruu dhaabbanni Soodaree cufamuudhaan dura kaffaltii irraa eegamu akka kaffaluuf xalayaadhaan beeksifamaa turus raawwachuu waan dideef cufamee jedhan. Obsaan eegamaa ture. Yaa guddaafni gara tarkaanfiin galuu abbaa qabeenyaatti jajjabeessuu qabna biyyi keenya guutuu qabeenya baay'ee barbaaddi. Kanaaf yoo dubbiin gara siisteemaa dhufe waan jiru inni garuu harkifannaan isaa beekannaan godhames baay'ee yeroo isaa caalaa kan deebi'u ta'uu isaati kun. Waajjirri galiiwwanii aanaa Adaamaa riizortiin Soodaree kun gibiraa fi taaksii irraa eegamu waggootaaf kan hin kaffaliin ture hanga miiliyoona 100 fi miiliyoona 56 ta'u akka irraa qabu ibsee ture. Dhaabbatichi garuu erga hundaa'ee taaksii irraa eegamu kaffalaa turuu fi hamma irraa eegamu hin kaffalle taanaan ammoo dadhabina waajjira galiiwwanii yoo ta'e malee seeraan gaafatee kanfalchiisuu inuma danda'a ture jedhan obbo Gammachuun. Soodareen gibira waan kafaleef hayyamni daldalaa haaromsamas dhala namni hunduu kana beeku ture jira. Namni gibira kafalin hayyamni daldalaatu isaaf hin haaromsamu gaafsan cufuu danda'a ture waajjirri daldala aanaa Adaamaa kun hin jiru hayyama daldalaa haaromsame qaba Soodaree. Xalayaa kanaan gibira hammasii Soodaree irra jira jennee kafali jennee ni beeksifnee jirra ka jedhu mee xalayaan sun haa dhufa hin jiru. Obbo Tufaa Badhaadhaa qonnaan bultoota qabiyyee kiyya irratti riizortiin Soodaree bal'ateera jedhanii komatan keessaati. Gatii mootummaan kafaluun mootummaan magaalatti kafaluun alattan isinii kafala. Gatii mootummaan kafalu meeqa jennee gaafanne lafa roobaa 137 lafa jal'isii 200 kaaree 2500 kanaan kafalamaa kanaan isinii kafala jennaan gatiin mootummaa kanaa oli naannoo miliyoona 1.3 oli. Kanaaf nuyi mootummaatiin qaamni mootummaa bakka jirutti waajjirri lafaa bakka jirutti ulaan banaadha. Hojii nurra fooyyee ta'u hojjechuu kan hojjetu ta'e lafa kana dabarsee silaannaa jenneen. Sa'aatii 4 booda biyya halkan irratti taraa bule meeshaa qabachiisee ta'u warra waardiyoota isaa meeshaa hidhachiisee halkan yoo immoo seera qabeessan ta'e haala investimantiitiin dhufee ta'u qaamni mootummaa jitee nu shallage nus immoo lafa biroo kan qabnu irratti deemnee misooma biraa hojjenna gaammoo. Obbo Abboo Bootee fi aadde Loomii Roobalees lafa kana osoo hin amansiisiin bifa humnaan deeggaramee nurraa fuudhamee gara qaama seeraatti iyyachaa turree jedhu. Beenyaa ga'ee taa'e nuun kaffaltu lafa kanatti dhiyaachuun maltu lafa kanarraa fayyadamna waan ta'eef yaada jennu odeessinuuf lafa kana mootummaadha kan naa kenne kaartaa mootummaan naa kenne jala lafti kun kan jiru waan jedhu abbaan qabeenyichaa matuma isaatiin kan nu kaasa obbo Dinquu Dayyaasii jechaadha. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Halakaa Simbirruu riizortiin Soodaree wayita gara nama dhuunfaatti gurguramu ragaa guutuun qabiyyeen isaa haga kana jedhu qulqullaa'ee waan hin ibsamneef rakkinichi achirraa kan jalqabudha jedhu. Gizee amma
gurgurtaan gaggeeffamu kana qabatamatti wanti lafarra jiru maali ka jedhu sun laallameetii miti kawanni jiran. Seenama jiru dokumentii dubii jiruun kawanni jiran. Dhugaan lafarra jiru immoo isa argisiisuu miti. Qabiyyeen lafa Sodaree hangana kan jedhu bulchiinsi lafaas ta'ee bulchiinsi godina Shawaa Bahaa ragaa qabatamaa akka of harkaa hin qabne siman. Gorsaan seeraa obbo Dinquu Dayyaasaa obbo Gammachuu Guutamaa ammoo riizoortiin Sodaree gaafa bitamu sanada guutuu waliin waan ta'eef qabeenyichi hagam akka ta'e nuti of harkaa qabnaa jedhan. Dhiyeenya kana miidiyaa OBS fi OMN irratti dookumentariin seenaa obbo Dinquu Dayyaasaa irratti xiyyeeffate ummata bira gahee ture. Innis seenaa obbo Dinquu ijoollummaadhaa haga ammaa jiru milkaa'inaa fi arjoomina isaanii irratti kan fuulleffate ture. Torbee kana keessa ammoo miidiyaa waaltaatiin dookumentariin dhoksaa riizoortii Sodareetiin duuba jiru jedhu ummata bira gaheera. Bulchaan Shawaa Bahaa obbo Halakaan waa'ee dookumentarii obbo Dinquu fi qabeenya isaanii ilaallatu ilaalchisee. Akkuma tarkaanfiin adda addaa nuti fudhanneetiin namoonni kun seeratti akka dhufanii fi yaalii godhaa yeroo ture irratti televezyiinii OBS fi OMN jedhamu irratti waa'ee seenaa obbo Dinquu Dayyaas jedhameetiin dookumentarii guddaan hojjetamee dookumentarii sana irratti ergaan akka darbu barbaadameetiin jedhanii guddaan namni kunini nama sabboona Oromootii nama baay'eessaatii nama biyya gargaaru waan taasisu irratti dalagamaa ergaa jedhu dabarsuuf hawaasa keessatti dookumentarii hojjetanii gadhiisanii kanaaf gama kanaan uummata keessatti waan hin taane ergaan dabarsuuf hojjetame sun wanta jiru dhugaa jiru manni hubachuu waan irra jiraatuuf waan hojjetame malee shirri gara biraa tokkoyyuu as keessaa kan qabne ta'uu isaatiin. Gorsaan seeraa obbo Dinquu obbo Gammachuun garuu dookumentariin waaltaadhaan hojjetame kun dhimma seeraan manni murtii qabatee jiru irratti dhiibbaa uumuuf kan hojjetamee fi seera miidiyaallee kan cabse ture yaada jedhu qabu. Namni haqa kan argachuu qabu akkaataa kan barbaadu qabu akkaataa seerri taa'ee jira gasaa gaafachuu hin danda'a. Malee duula miidiyaatiin Sodareen erga cufamee ji'oota 3 darban kanatti qabeenya achi keessatti qisaasamuun alatti galii argachuu malu tilmaamaan hanga miiliyoona 15 ta'u akka dhabsiifames obbo Gammachuun BBC'tti himaniiru. Qophii keenya isheen eenyuu har'aan haadha qabeenyaa hojii footokoopiin daldala eegalanii milkaan adde Ejjigaayyoo Hambisaa isinii dhiyeessina. Wallagga Lixaatti dhalatanii magaalaa Naqamteetti ka guddatan adde Ejjigaayyoon har'a haadha qabeenyaa hoteela guddaa fi warshaa daakuu naannichatti ka jalqabaa ta'eeti. Seenaan isaanii kunoo. Jalqaba akkuma mana barumsaa xumureeni akkuma nama kamii yuunivarsiitii galuun barbaadan ture qabxiin koo garuu qabxii 2 na jalaa hankaakee ture yeroo sanatti 2 fudhata ture ani immoo 2 qofan fideen ture kanaaf yuunivarsiitiin gallee achumaan kolleejiitti fufeen yeroon baradhee fixu garuu kompiitaras baradheen ture kompiitara yeroon baradhee jedhu obboleessa koo hangaftii kan hojii abukaattummaa hojjetu magaalaa Finfinnee kan jiraatutu jira isa bukkeen ture hojiin hojjetu nan gargaaran ture barreeffamaani sababa sanaa taalentii koo baay'ee jaallata baay'ee itti gammada ture gatii ta'ee fi kan marraa utoo adeemtee osoo jedhu nama riisisutti ka'e sanaan booddee isumatu kompiitara tokko footokooppii tokko isattiin mattaawoqiyaa haguuganii maashinii xirraazii kana naa bitee kiraayii kan ji'a naa kafalee magaalaa Naqqamteetti hojii na eegalsiise jechuudha. Sana booddee hojii koo haamileedhaan ciminaan hin qabadhee hojii sana kanneen harkatti bal'atee hojii babbareedaan harkatti ta'ee booddee namoota wajjiniin illee peellisiidhaan gara mana barumsaa kompiitaraa banuutti adeemeen ture mana barumsaa taayippiis baneerraa yeroo sanatti sanaanis hojii gaggaarii hojjennee turre sanaan booddee garuu ittuma jabaachaan ture gara mana maxxansaatti guddise jechuudha hojii mana kompiitaraa sanatti aansee kan jiru abba manaa koo faana gaa'ilaan egaa wal arginee booddee hojii sattaanutti immoo wal faana itti adeemnee jechuudha. Jalqaba utoo warshaa daakuu Jiijii jedhamu kanan banini hoteela Amlaand jedhamu kan nuun magaalaa Naqqamteetti ijaarre jechuudha. Mana sana ijaarree eega xumurree booda biizinasiin keenya ofiisaas jajjabaachaa dhufe baankiin illee liqiidhaaf nutti amanaa dhufe jechuudha. Qabeenyi kun kan uummata kanaati. Qabeenyi kana isaan biraa fuunee iddoo biraa geessurra gidduma isaanii dhaabbate itti tajaajilaman nama biyaas nama amma ta'e illee qacarriidhaan inni of danda'e akka jiraatu gochuu hin danda'a isa jedhu qofaadha kan nun gara magaalaa Naqqamteetti warshaa geessuu barbaadde. Sana dura namni warshaa dhaabee hin jiru naannoo sanatti namoota jiran kanas jajjabeessuus akka yaaduuti yaadni keenya jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya odeessi waa'ee walitti bu'iinsa mootummaa fi riizoortii Sodaree ilaalchisee isin biraan geenye guutuun isaa guyyaa boru marsariitii keenya irratti ni jiraata. Hordofaa isiniin jennaa qophiin har'aaf jennee qopheessines asuma irratti xumuramaa kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaay horaa bulaa deebana.